Dhaqii Ada abbaa badduuqa. asmaraadhaati asmaraadhaa awwaleedha. Akkamitti banatti ergi barsiifti akka jaartii kee akka hin taanes natti awwalee taa'e kaa ada baddu. Tokko mana dhaabbii yookaan irraa bu'u. Mansii tokko akkanatti hin deebisu. Iboo qaali jettii kana Ada badda awwalee. tollu baattani yaaki qaali Mansii tokko akkanatti hin deebisu. Namichi jaanjaroon ammoo dhufe suusu dhiifama naa godhiyya. Jaanjarochaa godheetu. Kuma garuu as keessatti intina itti galatoomiiti. Gaaffii keetti deebisii kennee. Waan naftee yoo jiraatte na gaafadhu. Taraanna ga'uudhi malee waan asi gaafadhifamu. Hundu muranne. Awwaleen miidhagina nana naasawwee jedhee awwaleen akka waan cinii nama Yaasa ifuudhaan. awwalee anti lolaan jiru seerrabsaan jiru haadha warraa kee rabsaan jiru eeyyen haadha warraa keetti siin jedhaa jira mee maal irraa barbaadde si kaadaa jiru hin sobde siin hin jenne wannan jedhe tokko hin jiru mee kana hunda maal teenyu ta'e isa kanaaf obsaan dhaggeeffadhu siin jechuu barbaade si galee birrii 300 obboleessa keetti mubaarektu akkaawuntii jiraarraa natti dabarse jedhe mubaarik awwaleetti 300 birrii isa bu'e sanarraa jechuudha. Kana awwaleetu jedhe obboleessa kee jechuudha. Awwaleesuun immoo deebisee maallaqa sitti dabarse bifa liqiitiin. Maallaqa kana shari'uumatti gaafattanii maallaqa haatirraa duute kana walii daddabarsitan moo maallaqa walii daddabarsitan kan isa 300 kan isa kaannan saba itteetta rakkoon qabu sanarraa dhiise. Isa 300 kana namatti si eeyyame abbaa qabdi waan ta'eef mucaan haqa qaba waan ta'eef birrii 300 kana abbaa gaafattaniittu abbaa haqa qaba waan ta'eef mucaadha. Itti dabaluun ofii walii dabarsitan moo shari'aa wayii gaafattanii walitti dabarsitan moo akkamiin bifa liqiitti illee obboleessa kee abbaa warraatti hirka ture waan ta'eef isatti darbuu danda'e. Eega isatti darbee immoo akkamitti sitti darbuu danda'e. Maallaqichi immoo eenyuu deebifamuuf deema. Awwaleen naa deebifama naan jedhee yaada isaan jijjiiranne ganaa naa deebisaa nan dhowwannee jedhe kan kooteedhaa jechuudha. Naa deebisa jechuun kooteedhaa maallaqichi. Haa egaa mucaan kun obbolaa siidhaan tiruu hin taanellee qabaachuu malti. Obbolaan siidhaan tirullee jiraachuu malu hin beeknu xiqqoon. Maaliif abbaan hun jirutu jedhamu jiraachuu argine waan ta'eef. Obbolaan haadha biraarraa dhalatanis kan abbaan tokko jiraachuu danda'u waan ta'eef. Kana ija kamiin ilaaltanii maallaqa 300 kana walitti dabarsitan atiif awwaleen. Maallaqa isa awwalee jedhee kee kan. An duraan hin beeku kana wallaahi. Silaafamma jedhe awwaleen. Waan kanarraa. Mubaarak Waan kanarratti ana biratti jechiisime. Awwalee waa'een birrii 300 dubbadhu. Waa'een birrii 300 akkaawuntii koorraa ture yeroo mubeen saatii birrii isaa barbaachisaa ture sanarratti akka laqiitti na gaafannaan saatii isin barbaadanitti immoo naan kenna jennaan an mubeedha dabarseera jedheera isa kana. Maallaqichi kan eenyu ture awwalee koo? Kanaadha manaa kooti. Isa haadha walitti qabame maallaqichi sun kan haadha walitti qabame miti? Ani naa waa'ee dhimmaadha saaraadhaan wanti na laallatu hin jiru. Egaa haadha manaa kooti taateetiin kan nu tokko taate. Kan haadha dhukkubfattu sanatti akkaawuntii saaraarraa 300 sitti dabarfame miti? Isa immoo saaraa gaafadhu kaddee siin fuuti an akkaawuntii siirrattan arge. Saaraan jirti miti? Okay, akkaawuntii saaraarraa 300 sun sitti darbee jechuudha walumaa galatti. Si jettee minaaminii dhiisi kallattiidhaan na gaafadhu. Saaraan haadha manaa koo eega taate eeyyeen natti darbeera. Akkaawuntii koorra immoo ture mubeedhaa liqeesseera. Kanuma gabaabaadhaa maasichi. Okay, maallaqichi sun immoo kan uummataaf haadhaaf sassaabamee jechuudha. Yaa. Akkamitti sira galuu dandeenya? Haala kanaan ikkoo takka jettanii maaliif yatiima fuutee jechuuf jechuudha maala kanaan. Yatiima miti abbaa qabdi haadha irraa du'e malee baay'ee yatiima fuutee. Tokkummaa waan kana irratti waan tokkitti dubbadheen deemata. Gaaffii kee dhumateera waan ta'eef. Waan kana irratti wanta dubbadhu yoo jiraate dhimma maallaqa kana irratti seenaa kamaalis quba qabdi. Amma seenaa kamaa dhuganaa gaafatamti hin deemini waan inni mataa awwaleen himatee jira waan ta'eef. Dhimma maallaqa kanaa dubbanna. Dhimma maallaqa kanaa irratti seenaanis quba qabdi. Ustaaznis quba qabu. Yeroo nan gara Jimmaa deemuu jedhu piroosesiin keenya dhumateera. Gara Kaayiroo deemaa jirra. Mucaan moobaayil baankiingii qabdu. Akkaawuntii siirra birrii 300 jira. Jalqabu maallaqichi ana bira ture dhaggeeffadha. Birrii 300 suni ana bira ture. Dhageessee waa'ee maallaqicha isa kana hin dubbadha. Kan eenyuti ni jalqabumayyuu maallaqni saarraa birrii 300 ana harka ture akka amaanaatti. Saarraan deemaa harti tokkoffaa na wajjin deemaa harti lammaffaa immoo moobaayil baankiingii qabdu. Sababii kanaatiif ana bira ture. Dhageessee ana bira tuu jiruyyii
Jimmaan jira. Akkuma jedhame gaanni ni kaa'edhateera. Jimmaan jira. Walitti buune irraa naaf inni wallolleerra. Seenaanis hin beetti. Wallollee jirra waleedhaanii naan naasa'u ittiin naasa'u dhimma wayitiif wallollee jirra. Dhimma isaarraa irratti kan wallollee immoo. Booda birrii 300 kana halkan walakkaayii na gaafattee mucaan. 300 kana jechuudha. Isaa wallollee jirra. Blookii godheen jira yuumiti ilaa blookiin godhe natti barreessee adda gaaftee natti barreessee natti sagalee qabdee natti dabalte naan blookiin si godha waa hundaan natti dabaleen jennee wallollee jirra dhimma saarraa waan ta'e natti matteenna. Booda birrii 300 kuni akkaawuntii gorra jira deemaa jirra gara Kaayiroo mucaatti fayyadamtee jechuudha birrii isiiti. Booddee halkan wayii telegiraamaan natti bilbiltee narraa fa'aa ture sagalee naa keesse akkam biricha gara akkaawuntii isii irratti dabarsuuf na gaafatte. Haqqasiitii mitiire jennaani na bira jirti amma yeroo dubbadhu kana saarraa na bira taa'arti. Innis hin beeka seenaanis hin beetti immoo seenaa bira turte mucaan waan ta'eef saatii isin na gaafatte. Jennaani halkanuma sana hin deebisee saatii 9:10 keessa maali kun jedheen mucaan maal taate jedheen dawwaleefi kaasuu didde. Nan dawwale kaasuu didde. Booda sagalee kaa'ee fi naa dawwalee gara zuurii keessa rafiitiidhaa ka'een dawwaleef qaxxitaa. Yeroo qaxxitaa dawwaluufi na jalaa gaafte saarraa birrii 300 akkaawuntii korratti deebisi jette atoo akkaawuntiin kee moobaayil baankiingiin qabu maallaqa kana fudhattee deemuudhaaf iyyee natti dabarsite amma immoo maaliif kenni jetteen jedheeni. Jennaan sagalee jira baay'ee sagalee jira telegiraamaan sagalee naa qabdee telegiraamaan itti naase. Maaliif kenni naan jettee maallaqichaan jedheeni. Jennaan nan aajoomee nan barbaadeette maalitti aajoomtaan jedheeni. Tokkoffaa atiin harka jettan jedheeni. Bor maallaqni kun waa tokko taanaan kan gaafatamu maallaqa kanatti aanaa. Akkamitti jedheen seenaan asirratti ragaa ba'uu dandeessi jechuudha. Jennaan laa an akkaawuntii dhuma koorra taa'uu isaan barbaadennaan ookee akkasii egaa akka gootu waraqatatti naa galchite qabda waan ta'eef sheetamaamiin bira dhaqii seenaa wajjin sheetamaamiin bira taa'i naa dawwali maallaqicha akkaawuntii koorra naa dabarsi naan jedhi sheetamaam quba qabaachuu qabuun jedheen. Tole jettee achumaan deemtee sheetamaamiin bira geessee maallaqicha naa dabarsii jette. Sheetamaam dhageessaniittuun jedheen sheetamaam isaanii dhalataa naannoo Arsiitii Finfinnee jiru. Sheetamaam dhageessanii mucaan maallaqa gatii deemaa jirruuf natti dabarsitee turte amma immoo hidinaan jetteettiin jedheen. Jennaan kalaas maqaa argasiin gaafatte deebisiif akkaawuntii seeratti jedhan. Tole jedhee sanii akkaawuntii seeratti daqiiqaa 2 geenye. Sanii daqiiqaa 2 geenye waraqaan isin hin jira narkaa jechuudha ammayyu. Dabarseefi. Ergan dabarseen booda dhimmoon kan eenyutti tokkuma. Ergan maallaqicha siidhaa dabarseen booda ergan maallaqatti isiidhaa dabarseen booda gaasheen anaa walloltaadha siin jedheera naan dawwalnis jedheerani. Akka ture birrii dheengadda barbaadaa turte argattee jedhe birrii nan barbaadaa ture immoo isumaaf mana wayii biteen ture dhaggeeffadhaa. Dubbachuu iyyuu barbaadu ture waan kana haa ta'u garuu mana wayii kan haadha kootii obbolaa koorraa dabareedhaan maallaqa kafalee manni haadha kootii dhaalli haadha kootii dirqama gurguramee hundaafuu qoodamuu qaba gatii ta'ee fi annan bitadha jedheetan birrii 100 50 obbolaa koo warra shari'aa gaafachiisee warri shari'aa dhufanii waleen birrii mana barbaada nabiyaatti mana barbaaddi mamanuu akkas barbaada jedhamee mamennaan egaa nan fudha amma laqicha manicha keessan taa'uwan nan fudha jedheen hambifadhee birrii 50 100 maalis kafalaan ture maallaqa obbolaa kooti jechuudha. Tun maallaqa obbolaa kooti kafalaa jiru gidduudhaan nanuu dhukkufadhe miti maallaqni xiqqoo narratti hafe kan manicha kan obbolaa kooti jechuudha. Kan durba tokko kan dhiira tokko narratti hafe anis kafaluun dadhabee ofiiyyuu dhukkufadhe dhukkuba kootiyyuu mana haadha kooti sana gurguruun barbaanne garuu dhimma isaatiif an gurgure mana haadha kootii dhaggeeffadhu. Dhimma isaatiif an gurgure kanadha olii gaddeemee maqaa na balleessaa jiru mana haadha kootii dhukkuba kootii hin gurguru jedhee mana jireenyaa kootii gurgure dhageessa.
birrii miiliyoona tokko 500 itti mana jireenyaa kootii gurgure mana ilmoo kootii mana haadha manaa kootii gurgureen yaalatti dabaladhe mana haadha kootii immoo gurguruu hundee malee ataa'u hundi keessan iyyuu gaafa kaffaamtan dhaqaa keessa jiraadha babbareechaati abbaan rakkate keessa taa'u garuu ana dhuunfata manicha qirsee haadha kootiiti dhaala haadha kootiiti dirqama jiraachuu qaba manichi ani immoo maqaa kootiin naan barreessina ataa'u manichi jedhee tan bitte malee fudhachuuf miti an biyya sana iyyuu dhaqee jedheen beeku hin danda'an sana booda mucaan kun deemee rakkate yaani birriin akkuma isin beektanu liqii nama meeqa narra jira rakkatee garan goru nabe garan goru yeroo dhabutti manicha sababii isaan gurgure sobaa jedhu la kun adda garuu inni abbaa miidiyaa ta'ee yaa obboleessa koo lafan itti maqaa kee balleessan qabu maal taate Mubaarak as goreechi goree maqaa koo haasaa niti haasoo waa tokko naasofneen elaa namni kumni sadii na qaama waan naasa hin qabu akka sana ta'ee bite qoy mana maayee akka sana ta'ee bite qooda keessi kennan moo sin kennan naa kenniteet eenyu echan gurgure ana ittee gurgurte galatoomika waan taasoftuuf kana namni wal biratti madaalee alaa dhufan si wajjin waan naasa hin qabu waan naasa hin qabu waan taaneefi hin darbaa barri kunis si wajjin asirratti inaasoo manni gaa tira guutuun hin beeka waan mana haadha kooti sana akkasuma tira kasiisee gurguree fi obboleessi koo rakkachuurra haati koo duuteetti gaa manicha abbaan bitatu yoo dhaqee jedhe lafichuma laalee keessaa ba'a dandeessi biyya sana hin deemu jedheen dhiise manicha sababii isaan gurgure kana keessa quba qabannis maallaqa wallaahi obillaahi karabbiin koo na argu akka isaarraa maallaqa isatti ergites hin beeku dhageessanii waa tokko wantan beeku hin jiru maallaqa akka inni isaarraa liqeeffate ta'ee fudhatis ta'ee wannan beeku hin jiru liqii miti akkaawuntii koo irra kaa'atte malee dhaggeeffadha gaafadhaa siidhuma si bira jirti miti gaafadha achumaanan dhageessanii maallaqicha nama jedhaanu kana ofitti fuudheen harri kun akkan dhufuun beeka dhageesse inni garuu gadi ba'ee miidiyaa irratti birrii 300 irraa qabaa akka waan ani isaa haateetti yookiin immoo isa dhawwadheetti. Ana akkanan jenne eega bilookii na goote achumaan mucaatti kennin jedhe. Hangeessi ana turkii. Dhugaa. Mana gurgureef ana. Dhugaadha. Har'a kana gadi ba'ee dubbatee. Kanan dubbanne dabsa akkuma hojii jala dabsanii sitti mani mubee dabsanii sitti mani. Maallaqa mucaas kan manaa kana fejjira gatitee fi qoode gara isaatiin gurguramne waan ta'eef inni farramne gara isaatiin isa jiru fuudheetanii mucaadhaa deebi'aa jechuudha maallaqichi. Mucaattis immoo himeera. Mucaattis immoo himeera gaafattee jennaan dhattee gaafattee jennaan hin gaafatin farankaa tokko hin gaafatiniin mana gara isaatiin jiru gurgureen silaa kan kooti qooda kooti obbolaadhuma kootu keessaa namni bitate. Fuudheen maallaqicha sii kenna saatii barbaaddetti na gaafachuu dandeessa jedhee cufe. Dhimmi maallaqa kana fakkaata. Dhimmi maallaqa isaa haati keenya yaalamne mana hakimiin galle jedhuufi an kophaa kiyya naquu riisiitii yoon agarsiisan irratti ani nama waa intinaadhu miti. Maallaqni haadha keenyaa akkaawuntii koo irratti walitti hin qabamne akkaawuntii isaa irratti walitti qabame. Dhageessanii waanan hojjin ta'ee fi waanan hojjin ta'aa ture. Rabbiif garaa kootu of beekaa namoonni argan akka seenaa kamaal ni beetti argiteetti waan ta'eef jechuudha. Dhageessanii har'a garuu eessaa kee dubbiin kun ayidoon non beeku. Warri miidiyaa haasaa olii gadi geessa. Waa tokko wantan waadaa sinii galu birriin tokko miti kan nama du'e miti kan nama jiru birriin tokko narra hin jiraatu. An nama liqii iyyuu liqeeffadhee gadi ba'ee taa'ee liqiidhaan kafalaa jirudha. Kanaaf an kana sana hin jedhu. Waa immoo tokkummaa amma xumura irratti mucaan ajnabiidha maaloodha jedhamu irratti mana ijaazaa keessaa mana ijaazaa Saudi Arabiyaa keessaa mana ijaazaa Oman keessaa mana ijaazaa Dubaay keessaa dhageesse mana ijaazaa hunda dhaqiiti akkasitti disrespect na gootee na gaafachuu keetiif galatoomi sisin laallatu waa'een dhimma mucaa saarra kottoon tokko sagalee keemicha dhageessi kottoon tokko. No, Mubarak, no.
Mubarak. No uggurte barti bireerti waan ati jetti bar. Waan ati kana wanne Maaltu si dhiberee tokkuma waa'ee Dhimma mucaana ni harkaa fuudhu jira. Oye amma haasaa gabaabaa. Mucaana ni harkaa fuudhu ni jira. Gabaabaa. abbaa si gaafa abbaa qabdi maal mucaan maal abbaa qabdi bar. Maali abbaa qabaachuun ati abbaadhaare. Oye abbaa qabaachuun ni beekta gaafa abbaan na himatutti yookiin immoo mucaa gaafatutti hin hedduure ati tokkumma. Isatiin fuutuu ettee hin fuutan. Wanti dogoggorte. Namni fuudhuu biyyaadha. Abbaa qabdi. Maajila biyyaa yoo taate. Zariin qabdu mucaa. Mubee zariin qabdu. Zarii si ergi kaa. Namichaa maal taate? Mucaan maal ta'e? Haadha manaa kooti mubee. Maal ta'e Kun kabajaa waliin laata haadha manaa kooti. Tokkummaa dhaggeeffadhu gaafa mucaan dhageessa gaafa mucaan kaffaamtee dhuftee tokkummaa lakkoofsa kennan kennaa fi gaafa mucaan kaffaamtee dhuftee yookiin miidhamtee baddalamtee dhuftee